تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام حرقي بيا موتا بيا سورسة جارة أبا غدا بيا إلمو كتو بيا شيخ بكري سامرو بيا دكتور علي برا بيا مهدي شيخا بيا مغريسا بيا نتا بيا تورزم إفتوري بداتو بيا آدا قشتي بيا جاللا بيا وادا بيا مسومني داغا اتداغاني بيا نغيني جاللا نتماركي حرركي بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أيانا إذا فتر كان وقام متوقف يبقى أبريف أفتني جافا أكلم قوس بيجينا تمو خبرت ملما كرة ترباتي بقى سوى هيرتني بقى تيسنجئ بقى تينوجئ إسني جنة إندوسينا كبيستي أرجعنا كلنا هرقي بقى أنا أرسا كلمة بديتا جارة أبدا كن سكنها أداء أيانا إيد الفطر كم بركم الله فيه كنا صلبي فجران أبني كأيوم التيميديا تلفزيوني إثيوبيا channel أهان رمو غلين تاولن أسبودينا حرك بها أنا كرساتي كوبيزنا ولي من بيسنا bagatti singe bagatti lugai ega guyya seena qabeessa kana sooma ji'a tokko keessatti kan rakkate gargaaraa kan daare ofiisa kan beelee nyaachisaa ibaadaa gochaa turre mitiire hadda moo sooma hiikne iddoo seena qabeessatti wal arginee jirra irra deebinee baga geessanii isin jedha. Mare ummanni bareedan ummanni qashtiin kuni baay'ee habaabee namatti tolamee hamilee ofii kenna sha'atii aadaa keenyatti gaa'e waltajjiin tokko gaafa eegalu eebbanii waltajjiin kun milkaa'ee ummata hedduu addunyaa bira akka ga'uuf eebbifamuu qaba wanti ta'eef manguddoonni waltajjiitti nu hubanii nu eebbisan gara waltajjiitti akka nu dhufan as haalli jedhanii gaggeessitu. Assalaamu alaikum. Bagaimana para somana ambara untuk covid kafir ini alhamdulillah di negara ini alhamdulillah hadir sore sejarah pada sancarah dan mufid Rabbi jannatan akan ini Rabbi jannatan akan ini Rabbi jannatan akan ini mati sani dia apa sani dia Rabbi jannatan akan ini jala kapso khaisani wajin kapso dia kai ilmu tu khalli bunda sani tu Rabbi jannatan akan ini dia tanya naga hawa dia bisa marah ke hawa dia jala Rabbi hawa balatona maka apa maka ilma maka hafura kullutin waqatu bicha amin duran durse ummata muslima mara baga ayyana isin jada ya inna arra biya itu Oromia Hararge Baha ayyaana kana walitti argamne kabaju keenya waaqa keenya hedduun galatoonfadha waaqni keenya nu haa galatoomu gootonni keenya kun yaa waaqa keenya kanaaf beekumsa akka nuu kennitu hubannoo akka nuu kennitu
jabeenya akka nuu kennitu qananii amma nuu kennite tana fuuldura akka deemnu akka nu gootu fedhii fi hayyama kee nuuf haa ta'u galatooma. Masyaallah, agar bin dia akan mencoba, dia akan mencoba berkemahi, dibahiri, afdali jahadin agar bin juga sini itu berbadani sekamati. Naga biyatenya rabbi nuayaku, biyatenya naga rabbi nuayaku, biyatenya bisoma rabbi nuayaku. تقبل الله منا ومنكم. Maanguddoota keenya eebbanuu eebbisanii sagantaan keenya akka bareeduuf du'aayi nuu godhan guddisnee galateeffanna. Mee akkamitti galateeffattuun? Hayyee galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa isaaniin jennaa umrii dheeradhaa isiniin jenne du'aayin keessan immoo haphee taatee nutti haa qabattu jenneerra. Egaa Harargeeni biyya seenaa guddoo qabdudha. Ayyaana kana immoo gaafa kabajnu jechuudha. Waa malee miti guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha. Harargeen waa hedduu qabdi. Yeroo jennu gootota hedduu kan lubbuudhaan hin jirree fi kan lubbuudhaan jiran hedduu qabdi. Egaa hadda immoo ayyaana Iidaal Faxir sababeeffachuudhaan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo irratti kaayyoo maltii miidiyaa waliin ta'uudhaan kan qopheessaa jirru goota keenya qabsa'aa jaarraa abbaa gadaa kan isaan amriitti ta'an waggaa 13 hadhaa ture. Isaan aadaa ofii guddifachuuf, afaan ofii dagaagfachuuf, seenaa ofii calaqqisiifachuuf jecha qabsa'aati kan isaan turan. Garuu immoo gaafa lafti barii jala geessu waggaa 13 hadhaa amrii ta'an. Isaaniin Rabbiin jannatal firdoosii naa waffaquunii jechaatu guyyaa kana bifa addaatiin kabajuu irratti argamna jechuudha. Galmi nuti keessatti argamnus immoo galma guddicha sooressa jaarraa abbaa gadaati. Kanaaf egaa qabsoon isaan kaleessa finiinsaa turan, afaan isaan kaleessa falmaa fi turan, seenaan isaan aadaan isaan kaleessa carraaqaa fi turan hadha akkasiin akkanatti miidhagdanii bareeddanii asitti argamtan isin taasiseera. Galatoomaa jenna. Egaa sagantaan keenya bal'aadha. Amma kanatti aansuutiini nashiidaan magaalaa Watarirraati asitti argaman nashiidaa asitti nuuf dhiyeessu nashiidaa madrasaa mana barumsaa jaarraa abbaa gadaa gara waltajjiitu nu simadhaani nashiidaa isaanii dhaggeeffanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim nidida, kambiya keessa Muslim nidida. Idul Fitri kan furaasa mana waliin nu haa godhu warra irra deddeebi'u wilis gana. Waliin nu haa godhu warra irra deddeebi'u wilis gana. Ji'a Ramadan ji'a soomana wajjin soomanne gamana gama. Wajjin soomanne gamana gama. Rabbi kenya sokon benu lama isa gabarra umalama isa gabarra umalama isa gacha somana dature bikata ka hunu arrafure bikata ka hunu arrafure dab kenya zaka fitri bafne dire idare nawal kai kafne dire idare nawal kai kafne. تقبل الله منا ومنكم. yaa mana ofii kan itti quufan kan dhala ofiitis itti suufan mana qabadheen dhufaa jira jedha
baga gammaddan. Magaalota gurguddoo biyya keenyaa Finfinnee, Adaamaa fi Dirree Dhawaa keessatti dhufee rakkoo mana jireenyaa fura jechaa kan jiru Biraayit Real Estate. Qophii addaa ayyaana Eid al-Fitr kan waggaa 1446 televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti qopheessan sadarkaa warqeetiin ispoonsar gaafa godhu aantummaatti dhaga'ama. Ayyaana gaarii Eid Mubarak. Eid Mubarak Yuunivarsiitiin Haramayaa ayyaana Eid al-Fitr godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti televezyiiniin Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo fi Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun qopheessan kana sadarkaa tokkoffaadhaan ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Ayyaana gaarii Eid Mubarak Yuunivarsiitii Haramayaa madda beektotaa. Carraaqqiin maamila keenyaa yeroo hundaati. Dadhabbiin mira hojiin dhufu. Raamiis abdii dadhabbiin keerraa itti baqotu. Daldala sunnaa hojii cimaa hojjettiin itti badhaafamtu. Amaanaa akka burqituuwwan walitti dabalamanii laga keenya uuman dhaabbata waliin ijaarre baankii Raamiis kaayyoo kee galmaan ga'uuf carraan yeroo hunda jira. Warra carraaqqii jaallatan waliin jirra. Milkaa'innis eebba carraaqqii keessaniin dhufuudha. Duudhaaleen keenya kun dhaabbata ta'anii baankii Raamiis uumanii jiru. تقبل الله منا ومنكم. Daa'imman mana barumsaa sooressa jaarraa abbaa gadaa guddisnee galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa guddadhaa nama boruu nu ta'a jennaanii hamlee nu kennaaf irra deebi'aa ta'u. Godinni Harargee Bahaa ammoo waan hedduudhaan kan inni beekamu daagaa ijaaruun beekama. Uummannis bosona kunuunsuudhaan bishaan badee akkasuma deebisuudhaan sangaa furdisuudhaan oomisha qonnaa sirriitti oomishuudhaan keessa'u hojii bonee irratti waan kaameeraa keenyan argine isin biraan geenyaa keessa'u gara magaalaa Watar gaafa dhaqxan dinnichaan akkasumas qullubbiin waa hedduudha. Qamadiinis gahee kan asheetee mul'atus hedduudha. Aanaan Qarsaa baay'ee badhaatuudha. Hamlee nu kennaafi aanaa kana. Ayyeegaa amma immoo ergaadha qabna. Ergaa baga geessanii akkasumas immoo ergaa baga nagaan dhuftaniiti kan qabnu. Bulchaan aanaa kana obbo Mikaa'el Mahammad gara waltajjiitti ba'uudhaan ergaa baga geessanii erga dabarsanii booda akkasumas keessumaa kabajaa guyyaa har'aa gara waltajjiitti nu affeeru. Isaaniin gara waltajjiitti nu simadhaa. Hamileedhaan nu ergaa. Assalamu alaikum. Baga nagaan dhuftan. Kabajamtuu bulchituu godina Harargee Bahaa Adde Miskii Mahammadi fi qoree jiddu galeessaa kabajamoo obbo Habtaamuu Tasfaayee itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee godina Harargee Bahaa kabajamoo itti aanaa bulchaa obbo Ahmadiin Kabiir Hussein kabajamtoota abbaa amantaa kabajamtoota abbootii keessummoota keenya kabajamtoota artistoota keenya kan akka maatii sheekaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan guyyaan kun akkuma beekamutti guyyaa seena qabeessa guyyaa ulfaataadha. Ji'a guutuu soomannee ibaadaadhaan dabarsinee jirra. Har'a immoo ayyaana kanaaf aanaan keenya sagantaa kana hogguu qopheessinu wal dandeettii amantaatiin wal kabajaadhaan bifa kanaan akka kabajnu ummanni aanaa keenyaa waan taasistaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Kabajamtoota keessummoota keenya guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabeessa guyyaa ulfaataadha. Ayyaana kanaaf gizee kabajnu bifa adda addaatiin jechuudha. Amantaan keenya bifa wal kabajuun bifa wal danda'uun akkaataa kanaan akka kabajnu isinilleen baga nagaan dhuftan
anaa dhufu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kabajamtuu bulchituu teenya Aadde Miskii Mahammad gamanaa nafeeraa ulfaadhaa. Assalamu alaikum. Kabajamoo obbo Habtaamuu Tasfaayee itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee godina Harargee Bahaa, kabajamtoota koree qindeessituu godinaa, kabajamtoota hooggansa godinaatii fi aanaa nu jidduutti argamtan, kabajamoo obbo Maadii Sheekaa aartistii keenya hangafa, kabajamoo obbo Mikaa'el Mahammad bulchaa bulchiinsa aanaa Qarsaa, kabajamtoota olaamaa'ii sheekota nu keessatti argamtan, haadha siinqee, abbaa gadaa, dargaggeessa, qaama hawaasaa hundumaa jechuudha. Keessaafuu warreen sagantaa kana qindeessuuf sadarkaa naannoo fi federaalaa nu jidduutti argamtan, kabajamtoota keessummoota guyyaa ayyaana Iid al-Faxir kana nu jidduutti kabajuuf argamtan hunda baga guyyaa Iid al-Faxir ayyaana kabajaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana wal danda'uu, ayyaana keerii toobaa itti fixannee argachuu keenyaan ayyaanni Iid al-Faxir waggaa 1446 baga isiniin ga'e, baga nuun ga'e isiniin jechuu barbaada. Inni guddaan baay'ee gammachuu guddaa kan na dhageeffamu godina Harargee Bahaa keessaa aanaan Qarsaa filatamuun isaa gammachuu addaatu na dhageeffama. Sababni isaa waadama qe'ee sooressa Jaajaa Abbaa Gadaa, qe'ee sooressa Elemoo Qixxuu, qe'ee hangaftoota keenya, gootota keenya kan wareegama qaalii lubbuu isaaniitti kafalanii guyyaa kanaan nu ga'an isaanii waan ta'eef qe'ee jaalalaa, qe'ee eebbifamaa, qe'ee wal danda'uu kana keessatti kabajuun ayyaana iidaa kanaa adda waan godhuuf ija deebee baga ayyaana Iid al-Faxiriin nuus isiniin ga'e jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan inni guddaan Iidni al-Faxir guyyaa walitti dhufanii gammachuu itti qooddatan qofa osoo hin ta'in guyyaa ummata musliimaatiif baay'ee addaa, hiikoo addaa qabuudha. Waggaatti gutaka naannawee dhufa. Waggaatti Iidni al-Faxir kun naannawee gizee dhufu kan dhabaatti gargaaran, kan dhukkubsataatti gaafatan, kan dheebote dheebuutti baasan, kan beelaawe beelatti baasan, kan addaate kan uwwisanii faayan waan ta'eef inni kun iida jaalalaa, iida wal danda'uu, iida wal kabajuu gizee jan waa malee miti. Jaalawwan ijoolleen daa'imman san kaasanii jiran maan jedhan guyyaa iidaa fixrii baasan, guyyaa soommanaa zakkaa baasan. Zakkaanis fixriinis ummata musliimaatiif hiikoo addaa qaba. Kana jechuun dhabaa kallattii itti wal gargaaranii fi wal utubanii fi rakkoo keessaa itti wal baasan agarsiisa. Inni kun ummata musliimaatiif adda jennee kaasnuufis waa malee miti. Nyaatanii bashannanuu qofa osoo hin ta'in, nyaatanii gammachuu qooddachuu bichaa osoo hin ta'in dhabaa fi rakkataa kan itti gargaaru guyyaan kun guyyaa addaati. Aanaa Qarsaa keessatti aanaa sabaa fi sablammootaatiin wal danda'uun, wal tubuudhaan, warra amantiin osoo addaan waliin qoodin, sabaan osoo waliin qoodin, gandaan osoo waliin qoodin, biyya jaalalaa fi tokkummaa isaaniitti cimsanii, nageenya isaaniitti eeganii, misooma isaaniitti hojjetanii, badhaadhina maatiitii fi badhaadhina waloo fiduuf halkanii guyyaa waliin ifaajan goota qabna waan ta'eef goota kana keessatti ayyaana kana fakkaatu kabajuun hiikoo guddaa ummata musliimaatiif akka qabu dabarsaa. Itti aansuudhaan wanni guddaan godina Harargee Bahaa hedduudha. Hojii misoomaa gurguddaa hojjechaa kan jirtudha. Keessaafuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti ummanni waggaatti gutaka qotatu akkuma isin agartanitti waggaatti golamaa fi gusadii qotatee hiyyummaa keessaa ba'uuf halkanii guyyaa ifaajaa jirudha.
san qofa osoo hin ta'in investimantiinis yoo dhufan qilleensa mijaawaa qabnaa, bu'uuraalee misoomaa mijaawaa qabnaa, san qofa osoo hin ta'in dargaggeessa humna misoomaaf ta'e gahaa qabnaa. Kanaaf ummanni Oromootis haa ta'u ummanni biyya keenyaa naannoo adda addaa jira godina Harargee Bahaa fi aanaa Qarsaa keessaa haala mijaawaa kanatti fayyadamanii dhufanii akka misoomsan, dhufanii invest akka godhan asumaanuu irra deebi'ee waamicha kiyya dabarsuu barbaada. تقبل الله منا ومنكم. Yaa mana ofii kan itti quufan kan dhala ofiitis itti suufan mana qabadheen dhufaa jira jedha. Baga gammaddan. Magaalota gurguddoo biyya keenyaa Finfinnee, Adaamaa fi Dirree Dhawaa keessatti dhufeen rakkoo mana jireenyaa fura jechaa kan jiru Brighter Real Estate. Qophii addaa ayyaana Eid al-Fitr kan waggaa 1446 televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti qopheessan sadarkaa warqeetiin ispoonsar gaafa godhu aantummaatitti dhaga'ama. Ayyaana gaarii. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yuunivarsiitiin Haramayaa ayyaana Eid al-Fitr godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti televezyiiniin Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo fi Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun qopheessan kana sadarkaa tokkoffaadhaan ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Ayyaana gaarii. Eid Mubarak. Yuunivarsiitii Haramayaa madda beektotaa. تقبل الله منا ومنكم. kabajamtuu aadde Miskii Muhammad bulchituu godina Harargee Bahaa akkasumas immoo bulchaa aanaa Qarsaa obbo Mikaa'el Muhammad guddisnee galateeffannaa. Egaa Harargeeni waa'ee sii dubbannaa yoo jenne guyyaa hedduun itti fudhata. Misoomaanis misooma jallisiitiin waan nama dhibu waan ijatti ajaa'ib nama jechisiisu yeroo kana keessa misooma qamadiitiin dinnichaan shunkurtii diimaatiin shunkurtii adiitiin egaa maal dubbannee maal dhiisnare jallisiidhaan misooma guddaa keessattuu aanaa Qarsaa keessatti misoomaa jiru Harargee Bahaatti misoomsamaa jiru jallisiidhaan jechuudha. Waan baay'ee gabaa biyyaatiif dhiyaatudha kan hojjechaa jiranii misooma kanaan baay'ee beekamu keessattuu uummanni Harargee guuza walii ba'uudhaan egaa naannaa tokko tokkotti daboo jedhama guuza walii ba'uudhaan wal gargaaruudhaan egaa kan isaan meeshaa aadaatiin illee hojjetan misooma isaanii daran cimsaa jiran jechuudha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu misooma arginetti baay'ee akka gammanne isinii kaasna. Egaa ispoonsarri sagantaa kanaa akka nuti godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa dhufnu kan nu taasise Brighter Real Estate. Gama biraatiin ispoonsarri sadarkaa tokkoffaan Yuunivarsiitii Haramayaa nu galateeffadha. Sagantaan kun akka bareeduuf akka miidhaguuf warra ispoonsara nuu ta'anidha. Kana malees baankiin keessan baankiin Raamis isin faana jiraa jedha. Warri kiristaanaa masjiida ijaaranii warri musliimaa immoo bataskaana ijaaranii warra musliimaatiif bataskaana keessatti du'aayin godhamee fi warra kaaniifis akkasuma mitiire uummanni kun bara uummata addaati. Kun immoo akkuma biyya keenyaattu fakkeenya waan taataniif baga isin taatani baga gammaddanii isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan assalaamu alaikum amayyaa Mustafaa yoo hireenna yaamte nan dhufaa jedhe hireenis isa waamte dhaqeeraa jedhani. Egaa assalaamu alaikum amayyaa Mustafaa uummanni si eegaa jira. Weellisaa Fandishee Ahmed Nur Muhammad gara waltajjiitti affeerraa akkamitti himattu? Kun jammaanni qiyya mirqaana qabdanii uwwisine. Assalamu alaikum amayya Mustafa yo hireenna yaamte meenin dhufa. Salam alaikum ya Mustafa yo hireenna yaamte meenin dhufa. Assalamu alaikum amayya Mustafa yo hireenna yaamte meenin dhufa.
qilleensa jaalalaa qatee baada deemuu na dhaga'i dhaamsaa waan isitti dhaamu salaamtaa nageessi taamu garramoo yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Laal sarreen tun harka dhawaaqa haraa mittaanee dhawaaqa daraa teessan nu dhoyne dhaam. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Qilleensa jaalalaa baada deemuu na dhaga'i dhaamsaa waan isitti dhaamu salaamtaa nageessi taamu garramoo yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Ya Rasulallah ya Shamsan Rafaa ya Shitan Goyne ya Sharaba Safa ya Kanumbatatti Garane Salava yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Itti yaa'u jira biti farda lafaa humnallee dadhabuu qarumaatti kufaa. Urgaan duruu jira barkatee baaqofa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa itti yaa'u jira biti farda lafaa humnallee dadhabuu qarumaatti kufaa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Ya Rasulallah ya Shamsan Rafaa ya Shitan Goyne ya Sharaba Safa ya Kanumbatatti Garane Salava yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte meenni dhufaa. Assalamu alaikum amaya Mustafa yoo hireenna yaamte nan dhufaa. Namni bakkuma niyyaa sadaqaa jedhani akkamitti galateeffattani? Weellisoota warra angafoo qabsoo hedduu keessa darbanidha. Guddisnee isa galateeffanna. Egaa Harargeeni burqaa artiistotaati. Mitiire burqaa artiiti. Biyya misoomaati, biyya nagaati, biyya jaalalaati. Immukaa'inaa isiniin jechaarra. Biyya Dooktar Alii Birraati. Biyya Mahadii Sheekaati. Biyya artiistota hedduuti, biyya burqaa aartiiti. Egaa hordoftoota keenya kan galma kanatti argamtan kan mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kan isiniif darbu irratti argamu ayyaana Iid al-Faxir godina Harargee Ba'aa aanaa Qarsaa galma guddicha sooressa jaarraa Abbaa Gadaatti kan qophaa'aa jirudha. Irra deebinee baga geessanii baga geenyee isiniin jenna. Sagantaan kun akka bareedee isin bira ga'uudhaaf Brighton Real Estate sadarkaa warqiitiin, Yuunivarsiitii Harammayaa sadarkaa tokkoffaatiin, baankiin keessan baankii Raames ispoonsara ta'uudhaan akkasittiin sagantaan kun akka dhiyaatu godhan. Kanatti aansuudhaan walaloo isinii dhiyeessuufan jedha. Walaleessaan kuni daandii hedduu deemee xiyyaara dhabee helikoophteraan mooraa kanatti dub hin jedhuure amma isa waamufan daandii kamirraan akka inni dhufu hin beekwan. Gaazexeessaa Waloo Abbabaa Magraa gara waltajjii tanaafeera. Ummata qashtii akkam jirtu?
irra deebi'uudhaan baga geessan jenna. Mee hamilee ofii kennaafi. Ayyeeka walaloon kan koo bakakkaa gaara mul'ataa jedha. Bakakkaa gaara mul'ataa sooressa jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa ulfaata samii keessaa gungumee aadaa. Kennaa adeeroo Ibraahim Amiid darbata eboo habaaboo firii buuse arjooma aayyoo moominaa heebboo. Qaanqee mudir gooroo furguggata baddaa kurfaa callee dhukaa bakakkaa gaara mul'ataa dheekkamsa dachee afran qalloo hafuura qabsoon Oromoo ciniinsifatee dhale. Ulfaataa cimmisa onnee waldaa raamiis kuusaa furmaata irree warra doorsiis dhikkisa dhiichisa irree dhugaa barsiis. Kukkutaa dirree garboonfataa macalaqsaa iccitii bittaa tatarsaasaa darsa gabrummaa ijaarsaaf iticha mirga ilma namaa jaarraa abbaa gadaa jaalataa kabajaa hundaa. Bara meeqa meeqa keessisaa gubatee anaaf siif jecha jooree mankaraaree rakkatee jeedala ollaa godhatee samii harargeef baalee ragaa lakkaawwatee falaxaa dhagaa gaarreen harargeetu dhugaa kana hubate. Jaarraa abbaa gadaa jaalataa kabajaa hundaa mee seenan qoraasa sammuu koon itti bobbaasa durdurii tan deebi'a iccitii lakkaa'in as baasa. Sooressa jaarraa abbaa gadaa jaalataa kabajaa hundaa sanyii Ibroo shaxaa maatii sirna gadaan bulu kennaa sirna gadaa ijibbaachisaa gaafa dirree cirrachaa babbaqaqsaa waraana misiraa biyyasaa falmataa waraanee itti rarraasee akka qoofiraa. Saroota yoosanii kan cuu nutti jedhe kan bobbaastu Kamaal Baashaa warra misiraa dogongortuu ammas dachaa. Jaarraa abbaa gadaa abbaa hundaa boonsadha seenan sanyii isaa albuuda afran qalloo labooba watar ramaca dirree qarsaa michuu boonsaa harargee balloo. Michuu bosona harargee balloo abdata Oromoo maraa utubaa beebiiftuu seenaan isaa si mararaa mul'isaa aadaaf seenaa kootii dagaagsaa afaan Oromoo balaaleffataa ana si caalaa warra mootii. Saba hundaaf kunoo sagalee ta'ee sirreesse ittimee akka biyyee kuyyiisaa tuulamuu waan fafaati. Itoophiyaa guddittiin kan saba maraati. Aadaa afaan seenaa biraa jibbuun waan kolfaati. Sabni hundi ka'ii dhaabbadhu aadaa kee aadeeffadhu afaan kee afaaneeffadhu tokkummaa kee tokkommeessi daba caba hulaa guutii qoorsi. Obbolummaa akka fandiishaa habaabeessi of tolummaa daraafessa akka ashaaroo garbuu cinceessi. Jaarraa abbaa gadaa sanyii Ibroo shaxaa qaanqee guddisa mudir gooroo furguggata baddaa kurfaa callee nyaara guuraa akka duumessa gaara mul'ataa. Balaqeessa bakakkaa qabsoon dhale cimmisa onnee waldaa raamis dhiichisa irree dhugaa baabiiftuu kukkutaa dirree garboonfataaf doorsiis. Seenaan isaa tulluurraa tulluutti qaariyaa gaara mul'atii ka'ee falaxaa dhagaa Itoophiyaa baa keessa labee gola hunda keessa mandiyaa. Bu'aan isaa habaaba'ee biyyattii guutuu hunda wal ga'ee Oromiyaadhaa hanga Somaaleetti Harariidhaa hanga Afaaritti Tigraay hanga Amaaraatti Beneshaangulii hanga Gambeellatti ummata kibbaa hunda keessatti. Bu'aan qabsoosaa ni dagaage dhalataa jijjiiramaa xankaake. Jaarraa abbaa gadaa sooressa qabsoo hundaa
dhaloonni si dagaagee kunoo dachee irraa mul'ata. Jama ulfaadhaa. Ayyega sagantaan keenya ammas itti fufaa hamilee naa kennaa takka. Ulfaadhaa. Egaa ispoonsarri keenya sagantaan kun bareedee televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin akka isin bira ga'u qopheessummaa Kaayyoo Maltii miidiyaatiin jechuudha. Ispoonsaroonni keenya ni jiru. Isaanin takka maqaa waamaa Brighton Real Estate sadarkaa warqiitiin hamilee nuu kennaafi. Madda qaroominaatiif madda hayyootaa Yuunivarsiitii Haromaayaa hanga abbaa biiftuu hamilee nuu kennaaf isaaniifis. Baankii Raamis dhaloonni isaa asuma hamilee nuu kennaaf isaan ispoonsara keenya ulfaadhaa galatooma. Egaa sagantaan keenya ammas itti fufaa kanatti aansee ammoo Nasraa Shariif egaa gaazexeessituu cimtuun kan keenya keessummaa qabdi. Keessummaan keenya immoo har'aa maqaa isaanii hin dha'u. Asumatti iccitiidha mitiire waltajjiitti affeerti. Isaanin lamaanuu gara waltajjiittan affeeraa ammas irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kan isiniif darbaa jiru ayyaana Eid al-Fixr sababeeffachuudhaan godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa galma guddicha sooressa jaarraa Abbaa Gadaatti kan qopheessaa jirrudha. Egaa ispoonsarii sagantaa kana immoo sadarkaa warqiitiin sagantaan kun akka bareedu kan taasisan Brighton Real Estate, sadarkaa tokkoffaadhaan immoo Yuunivarsiitii Haromaayaa, sadarkaa ispoonsaraatiin immoo baankii Raamis ispoonsara keenyadha. Guddisnee isaaniin galateeffanna. Egaa keessummaa qabadheen jira. Keessummaan koos nama seenaa atis goota artistoota keenya ciccimoo warra duraan egaa waa hedduu dabarsee aartiin uummata kanaa akka hadha qaqqabu warra godhan keessaa kabajamoo weellisaa Mahadii Sheekaasii bagattiin si ga'e. Walumaanuu baganuun kee ga'anii bagattiin isin ga'een jiru warra baranaa warra bareeyyuutiin jira. Warra baree garee. Hayyee egaa guyyaanis guyyaa ayyaanaati mitiire si wajjiniin taa'ee mukaa wedhee yaada. Kanaaf diin qaba. Mee Mahadiin ijoollummaa isaa akkamitti yaadata? Gaarii dhagaa oomaaree na fidde ittiin qophooyne. Ijoollummaa tiyyaanii magaalaa Watarittiin dhaladhee magaalaa Watarittiin guddadhee biyya gootaati biyya seena qabeeytuudha biyya sooressa jaarraa Abbaa Gadaati. Ijoollummaa tiyyarraa gaafaan jalqabu anaa umriin tiyyaa amata 7 akkasiiti abbaan kiyyaa wayni beetii mana hidhaadhaa Awuziin jedhanii Hararitti hidhamee ture amata 4. Kanuma keessattiin guddadhe gaafa. Kan nama baay'eetti gaaffii ta'u yeroo baay'ee manni Abbaa Gadaa meekami karaanii jedhaniin gaafatan ni beeka garaanii kanatti jette galma Abbaa Gadaatu hin jiru yeroo sana. Maaltu sitti mul'ise? Gaarii dhagaa wanni jiru maal si fakkaatee seenaan manni Abbaa Gadaa meekami karaanii jedhaniin gaafatan ni beeka garaanii jiru sani waan irraa je'amtee jira. Akkatti qopheessinee jira na waliin qopheessee jira nama barreessee naa kennee jira. Namni galata marqaan galchine galata fardaallee hin galchuu jedhan namni walaloo sannaa barreesse Jaafar Aliiti bakka jiruun nagaya rabbitti haa ta'u. Ani yadaloo fi walaloodhaan yadaloo fi muuziqaanaa qopheesse walaloo sun yaada kaafnaan yaada san barreesse inni mana Abbaa Gadaa kana gaa waan jenneef qabnaa. Artistoonni warreen hangafa ta'an tunu dura jira. Warreen sammuu Oromoo tana dadhabee bilisummaadhaaf hirribaa kaase warra akka Alii Birraa, Shantam Shubbisaa, Yoonis Abdullaahi, Abdiyuun warra jajjabaa jira. Faana san irra dhufne nuti. Mana Abbaa Gadaa kana Alii Birraa Rabbi jannataa kennuu fi Dooktorri kabajaa Alii Birraan akkitti kaa'ee karaan manni Abbaa Gadaa eeysaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa jee. Dhugumaan gaafataree karaa yogguu ilma abbaa mana abbaa wallaalchisan numa gaafata. Anis qaawa jijjiiramni xiqqoo dhufe takkaan achi arkinaan mana Abbaa Gadaa meekami karaanii jedhaniin gaafatan ni beeka garaanii jechuu danda'e. Silaa waan wallaalu ilmi mana abbaa waatu jira maalii wanni nama dhibaayii jechi jiru sanirraa ka'e sanoo. Eeyyee egaa ati weelleewwan hedduu
weellistee aadaa uummata kanaa duudhaa uummata kanaas ittiin calaqqisiisteetta. Uummanni ati keessatti dhalattee guddatte kun immoo biyya kamittuu Harargee gaafa jedhamu jaalala jedhama. Maaliif jedhama? Harargee akkamitti ibsita? Harar akkin jee ibsu hin jirtu Harar biyya jaalalaati. Beekamtuudha durattiis ammoo garuu qabsoo Oromoo tana keessatti hayyoonni goonni sammuu Oromoo tana dadhabee ati gabrummaa jala jirtaa ijee bilisummaa nama kaase eessa akka ta'e namoonni beeka. Haan qabsoo gadaa meeshaa jennee naaf yaadama rungaaf tokko gaafa biyyaa baane waan san keessa deemee isinitti himu isinuu namni gurraanii qabdanii roorroon adda addaa nurra geessee Keeniyaa tanatti aboo Oromummaan dhalootaa haquun dandeessan nurraa warshaan jeequmsa baraa ooftuun olola dharaa harka haa kaaftu nurraa jennee sirbine. Oromummaa namni namaan kennu namninis namarraan fuudhu itti boonuu qabnaa biyya gootaatii biiti teenyaa Oromoo irraa dhalachuu keenya ittiin boonuu qabnaa itti gammaduu qabnaa baga jiraattanii waan biraan jiru Harargeen biyya jaalalaati. Hayyee egaa weellisaa warra angafaa keessa weellisaa kabajamaa Mahdii Sheekaa yaada bareedaa ta'e kaastee jirta. Angaruu waan tokko tuun sin gaafatiin waltajjii kanarraa sin gaggeessu. Hordoftoonni keenya sigaa ammas irra deebinee ayyaana gaarii isiniin jechaa kan nuti hadda qophii kana qopheessaa jirru gaa godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti sagantaa bareedaa magaalaa Watarattis qopheessineerra. Kanan ammasii kaasuuf jedhu televezyiiniin Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo sa'aatii 24 tamsaasuu irratti argama. Sagantaan kunis televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kan darbudha. Kan darbaa jirus jechuudha. Waa'ee televezyiinii Itoophiyaa waan beektu qabda maal nuun jettaa? Dhugaadha gaafa afaan Oromoodhaa kun sa'aan takka guyyaa sabtiidhaa qophiidhaan gaa jedhanii nuu kennan uummata Oromootiif kennan warri dura mana sanirratti bahee sirbe nuyi. Dajanee Guutamaa daarikteera ture. Saamu'eel Dhaabaadhaa amma addunyaarra hin jiru. Fuulli rabbiitti haa tolu. Isa faadhaatiitu sagantaa sanii warri achi keessaa hojjechuu ture isaanii dura bakki isaan dhufan nu bira asii ana ji'i ijoolleen hedduu jira baandii mormor jedhaniiti eega facaanees dhokanneetuma dirra dhawaa tana keessa walitti qabamnee sossoo'u turre sababa isaan godhachuudhaan asii kaanee biyyoottan Harargee tana keessaas hanga Harargee lixaatittis deemnee sanbooda hanga Midirookillee dhaynee Finfinnee dhaynee huccuu aadaa uffannee rabbiraa mataa godhuuf yaalloo daawweetiis ni jirti. Achirratti gaamannee abbaa gadaa gaafaan dura sirbe immoo mana abbaa gadaa akka jijjiiramni biyya tana dhufetti bara 92 akka faranjiidhaatitti Haramaa Yuunivarsiitiittiin dura sirbe. Lammada immoo TV'n dabre sun warra TV'ti wajjin ciroo irratti sirbine. Sirba saniini TV'n sun baname afaan Oromoodhaa sanbooda babal'achuu eegale. Kanuma fakkaata gaasu. Hayyee guddiseensi galateeffadha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii siif haa ta'uun siin jedha. Egaa gara boodaatti uummanni kun waa sirraa eegaa irraa nus waa sirraa eegaa irraa guddisneesi galateeffannaa. Namni haka dhabee haka barbada kan haka didimse jala bahuu yaada kan gaaratti gale haka saba barbada hangafa ifarra jarra abbaa gadaa galanni isaa guddaa. Tokkicha kumaa dura seenee gaara yeroo gabaabduutti babal'isee moora baadiyyaa dhufee itti galee mara kan waraana jaaree Oromoo mararraa seenaan hin dagatu goota akka jaarraa jijjiirama kana kan nu saaqe karaa jaarraan abbaa ifaarraa.
haka dhabee haka isaa barbaada kan haka didimse jalaa bahuu yaada kan gaaratti galee haka saba isaa barbaada hangafa ifarra jarra abbaa gadaa galanni isaa guddaa. Ajaa'ibaan hima waan ijaarraan tahee ijoollee 15 waraana bobbahee miitir dhibbaan faffageessee kaa'ee bakkuma jirtanii qawwee dhawaa je'ee dhukaasa dhageenyaan inni akkaan baay'ee humna guddoo je'ee kan bilisee yaa'ee jaarraan gaafas qabsoo bahee. Namni haka dhabee haka isaa barbaada kan haka didimse jalaa bahuu yaada kan gaaratti galee haka saba isaa barbaada hangafa ifarra jarra abbaa gadaa galanni isaa guddaa. Qubee barsiisuudha dulli guyyaa sanii magaalaa dhuunfatan dukkana cabsanii osoo qarshii takka hin tuqin waan biraa gurratanii galan qalamaa dabtaraa. Abbootiin qabeenyaa irraan gammadanii allama gan jechuuf qabeenya fuudhanii jaarraa gaafas moggaasanii. Namni haka dhabee haka isaa barbaada kan haka didimse jalaa bahuu yaada kan gaaratti galee haka saba isaa barbaada hangafa ifarra jarra abbaa gadaa galanni isaa guddaa. Baddaa fi gammoojjii laga Afraaree labaa bu'uura gadhaabee jaarraan qabsoo sabaa gocha badii hin qabne kan dhaloota boruu hojjateeti dabree goonni goota caalu jiraachisuuf seenaa jaarraa abbaa gadaa adeeree biyyootti dhaabuuf qabna siidaa jiraachisuuf seenaa jaarraa abbaa gadaa adeeree biyyootti dhaabuuf qabna siidaa haka qaba jaarraa abbaa gadaa haka qaba seenaan isaa guddaa haka qaba jaarraa abbaa gadaa haka qaba dhaabuuf qabna siidaa haka qaba dhaabuuf qabna siidaa haka qaba seenaan isaa guddaa haka qaba jaarraa abbaa gadaa haka qaba seenaan isaa guddaa. Hayyaka warri mana keessan teessanii televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin nu hordofaa jirtan kun sagantaa addaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017 sababeeffachuudhaan kaayoo maltiimiidiyaan qopheessedha. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Sagantaan kun akka bareedee miidhagee simbira gahuudhaaf immoo ispoonsaroonni keenya jiru. Brighton Real Estate
sadarkaa warqiitiin Haramaya University sadarkaa tokkoffaadhattiin baankiin keessan baankii Raamisis ispoonsara sagantaa kanaati. Amma immoo jidduutti gaa asii hordoftoota keenya yaadaanii gara magaalaa Watar geessuuf jirna. Magaalaa Wataritti sagantaa ayyaana Iid al-Faxir mana namaatti mana gooticha qabsaa jaarraa abbaa gadaa mana maatii isaaniitti kan qophaa'etu jira. Gara sanatti isin dabarsinaa turtiin keessan ammas televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo wajjinaa ta'u ayyaana gaarii. تقبل الله منا ومنكم yaa mana ofii kan itti quufan kan dhala ofiitis itti suufan mana qabadheen dhufaa jira jedha baga gammaddan. Magaalota gurguddoo biyya keenyaa Finfinnee, Adaamaa fi Dirree Dhawaa keessatti dhufeen rakkoo mana jireenyaa fura jechaa kan jiru Brighter Real Estate. Qophii addaa ayyaana Iid al-Faxir kan waggaa 1446 televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti qopheessan sadarkaa warqeetiin ispoonsar gaafa godhu aantummaatitti dhaga'ama. Ayyaana gaarii Eid Mubarak. Eid Mubarak Yuunivarsiitiin Haramaayaa ayyaana Iid al-Faxir godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti televezyiiniin Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo fi Kaayyoo Maltiimiidiyaa waliin ta'uun qopheessan kana sadarkaa tokkoffaadhaan ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Ayyaana gaarii Eid Mubarak Yuunivarsiitii Haramaayaa madda beektotaa.